Duraan dhala sagal barkub lamaaf diidamii lama gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa Cibirraan Odaa Adoollaa godina Gujii Bahaa aanaa shakkisoo magaalaa Darmeetti hidhamtoota siyaasa Oromoo mana hidhaarraa ganama kana lola geggeessee tureen hiikee jiraachuun ifoomsee jira. Ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman waggoota dheeraaf furmaata dhabuudhaan mana hidhaa Suudii Arabiyaa keessatti hidhamuun hiraarfamaa gidirfamaa kan turan keessattuu yeroo ammaa mana hidhaa biyya Suudii Arabiyaa keessatti furmaata dhabanii dhukkuboota garaagaraatiin saaxilamuun haala hamaa keessa jiraachuu yaaddoo tahee jira. Yamani fi Suudis booyaa jiran Chika viri adis Yawa kako namni ko firmatu Rakko chinte me falalulatu Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi ashama akkam jirtu oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira murataa obsaati. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya hamma xumura sagantaa keenyatti warroonni bilisootii fi maatii hin tahin asumaan maatii keenya ta'uudhaan nu hordofaa isiniin. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu keenya kan guyyaa har'aa keessatti gocha suukanneessaa qombolcha kaarra millee keessatti ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti waraana mootummaa faashinistii Abiyyiin durfamuun raawwatamee fi rakkoolee ilmaan Oromoo biyya Suudii Arabiyaa keessa jiran keessattuu mana hidhaa keessatti wal qabatee tarkaanfii aleessaa waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen isin biraan ga'a. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya hamma xumura sagantaa keenyatti warroonni bilisootii fi maatii hin tahin asumaan maatii keenya ta'uudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Bal'ina oduu reefi gaachanni uummata Oromoo waboon goleewwan Oromiyaa garagaraa keessatti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun itti fufee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon goleelee Oromiyaa garagaraa keessatti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen humna yartuu tiksee sirna bututaa Itoophiyaa hororee daaressuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu waboon ifoomsee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon haleellaa cimaa aanaa shakkisoo magaalaa Darmee keessatti fudhateen ilmaan Oromoo maqaa siyaasaatiin mana hidhaa keessatti hiraarfamaa gidirfamaa jiran bilisa baasee jiraachuu waboon ifoomsee jira. Duraan dhala sagal barkub lamaaf diidamii lama gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa Cibirraan Odaa Adoollaa godina Gujii Bahaa aanaa shakkisoo magaalaa Darmeetti hidhamtoota siyaasa Oromoo mana hidhaarraa ganama kana lola geggeessee tureen hiikee jiraachuun ifoomsee jira. Leenconni zoonii kibbaa waraanni bilisummaa Oromoo Cibirraan Odaa Adoollaa yeroo ammaa kana daandii guddaa hawaasaa fi magaalaa Nageellee wal qunnamsiisu guutumatti to'achuun sakatta'insa guddaa taasisaa jira. Yeroo ammaa kanatti sochiin diina daandii kanarra ture guutumaa guututti addaan citee jiraachuus gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon ifoomsee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii giddu galeessa weerartuu 35 ajjeesuu beeksisee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii giddu galeessa aanaa Mindaaqanyii ganda Didiskaa uumaa keessatti weerartuu 35 ajjeesuun 20 ol madoon saaxiluun ibsamee jira. Magaalaa Jedoollaa humni jajjabeen Odaa Adoollaatiin guutumaa guututti to'atamtee jira. Kaabineen aanaa Liiban maqaan isaa Gurree Huqqaalaakee jedhamu kan uummata Oromoo hiraarsaa turuun beekaman goonni biltiqinnaan ittiin dhaadattu lola kaleessaa irratti Cibirraa Soddom booruun biyyee nyaachifamee jiraachuun ifoomee jira. Lolli kunis kan taasifame karaa sadii yoo ta'u jajjabeen loltuu bilisummaa Oromoo Cibirraa Soddom booruu haleellaa keessa deebii hin qabne fudhachuu waraana biltiqinnaa irraa 40 battulumatti ajjeesuun 56 madoo cimaan adabee jiraachuu waboon ifoomsee jira. Itti fufinsaan irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibba Gujii lixaa Cibirraan Bumabaas Tuulaa Sooruu Buttaan Gadab Dibbee Dhugoo aanaa Sooroo keessatti lolachi
ciccimaa taasiseen injifannoo cululuqa galmeessee jiraachuu waboon ifoomsee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii laalessaa diina irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Gurraan dhala 6 bara 2022 gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa Cibirraan Gumabaas Tulluu Sooroo Buttaan Gadab Dibbee Dhugoo aanaa Sooroo Baar Guddaa ganda dabalaa haaraatti tarkaanfii laalessaa gurraan dhala 5 bara 2022 halkan keessa sa'aatii 4 akka lakkoofsa impaayera Itoophiyaatti loltoota diinaa irratti fudhateen bulchiinsa nageenya aanaa Burroo Dharoo dabalatee waraana diinaa hedduu du'aaf madoon adabee eegdota impaayera Itoophiyaa 2 fayyaatti booji'ee jiraachuun ibsee jira. Wal fakkaatuun jajjabeen urjii lolaa waboon zoonii giddu galeessaa fi lixa keessatti lola ciccimaa guyyaa 2 taasiseen humnoota weerartuu diinaa irraa walumaa galatti 200 ol ajjeesuun 300 ol madoo dandammii hin qabneen adabuun gama meeshaatiin BKM tokko rasaasa 600 waliin akaamii 88 hidhannoo guutuu fi rasaasa akaamii 7483 qorichoota adda addaa deekomontarii diinaa hedduu booji'uudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jiraachuu ifoomsee jira. Gurraan dhala 8 bara 2022 aanaa Gooroo guutuu magaalaa Kaarramillee keessatti waraanni mootummaa faashinistii PP'n deeggaramu nama muummee Bushuraa jedhamu mana jireenya isaa keessatti rasaasaan rukutanii ajjeesanii jiraachuun ifoomee jira. Ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman waggoota dheeraaf furmaata dhabuudhaan mana hidhaa Suudii Arabiyaa keessatti hidhamuun hiraarfamaa gidirfamaa kan turan keessattuu yeroo ammaa mana hidhaa biyya Suudii Arabiyaa keessatti furmaata dhabanii dhukkuboota garaagaraatiin saaxilamuun haala hamaa keessa jiraachuu yaaddoo ta'ee jira. Ilmaan Oromoo mana hidhaa Suudii Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf hidhamanii sababa furmaata dhabuutiin dhukkuboota hamaan saaxilaman keessaa namoonni lubbuun dabres jiraachuun himamee jira. Namoonni hedduun mana hidhaa keessatti argamanis lubbuun jiraatanis haala hamaa keessa jiraachuun rakkachaa jiraachuunis ifoomee jira. Osuma kun kanaan jiru ilmaan Oromoo kumaatamaan sababa mootummaa faashinistii impaayera Itoophiyaatiin biyyarraa baqatan Yaman seenan imala Yaman irraa gara Suudii Arabiyaa osoo imalaa jiranii ammas namoonni hedduu daangaa Yamanii fi Suudii Arabiyaa jidduutti lubbuun dabruun maddeen keenya achirraa harkanne himanii jiru. Haalonni ilmaan Oromoo biyya keessaaf alaa keessa jiran kan akkaan nama yaaddeesse ta'uun barruuleen sooshaal miidiyaa irraa iyya dabarsaa jechuun deemaa jirtu ragaadha. Kanaaf ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan hundinuu haalota deemaa jiru irraa dandamachuu wacuu osoo hin taane dammaqinsaan jabaannee beekumsaa fi waan barbaachisu hundaan irratti hojjechuun kan barbaachisaa ta'uu beeknee madda furmaata rakkoolee kanaa qoricha haa qopheessinuun dhaamsa Oromummaati. Dhibeen rakkoolee ilmaan Oromoo akkuma beekamu gabrummaadha, tokkummaa dhabuudha, ijaaramanii wal quba qabaachuu dhabuudha, yeroo baay'ee of dagachuu, abjuu jireenyaa dhugoomsuudha. Kanaafuu haalota kamuu keessatti of dagachuu fi wal dagachuu dhabuun qoricha rakkoolee kanaa ta'uu beeknee kan dabre irraa barannee fuulduraaf jajjabaannee irratti haa hojjennuun dhaamsa Oromummaati. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Bilisootii fi sagantaan oduu keenyaarraaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabama sagantaalee birootiin hamma walitti deebinutti Bilisootii fi saabskiraayib gochuudhaan maatii ta'uudhaan nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Jireenyaan itti jiran biyya ormaa Khasiin keenya hundaan hoggoggeffatamaa Qananii fi saadasoo qaqaattas garuu biyyaa fi haadhaan wanni keen jiru Jireenyaan itti jiran biyya ormaa Khasiin keenya hundaan hoggoggeffatamaa Qananii fi saadasoo qaqaattas garuu biyyaa fi haadhaan wanni keen jiru Qananii fi saadasoo qaqaattas garuu biyyaa fi haadhaan wanni keen jiru dargaggoon biyya koo Fakatee kan lubbuu dhabee shamarreen dubreen biyya koo Meeqantam kan lubbuun dabree wayyaa bishaan nyaate anis karatti fee annatti biyya ormaa una soorratee
Yamani fi suutis booyaa jiran Chita viri adis yaa waaqa koo namni koo birmadhu rakkoon cimtee balanu ladhu lammiiwwan koo Yamani fi suutis booyaa jiran Chita viri adis yaa waaqa koo namni koo birmadhu rakkoon cimtee balanu ladhu yaa waaqa koo namni koo birmadhu rakkoon cimtee balanu ladhu Wajirenya ni jiran biyya ormaa Khasiin keenya hundaan hoggotu fatama Qananii fi saadasoo gadaattis garuu biyyaa fi haadhaan wanni keen jiru Wajirenya ni jiran biyya ormaa Khasiin keenya hundaan hoggotu fatama Qananii fi saadasoo gadaattis garuu biyyaa fi haadhaan wanni keen jiru Qananii fi saadasoo gadaattis garuu biyyaa fi haadhaan wanni keen jiru Iddoo haaba jannamummaa Injirreef dafee gabrummaa Hagam yoororra nammattis biyyi ofii bilisummaa Wayya jiru bakka dhageerra ulfataa Dachi nama jitte walaatu fakkaata Wayya jiru bakka dhageerra ulfataa Dachi nama jitte walaatu fakkaata Libiyaa fi Beeruutiif Dubaayuu booyaa jiran lammiin koo bakkayyuu yaa waaqa koo namni koo birmadhu rakkoon cimtee balanu ladhu Libiyaa fi Beeruutiif Dubaayuu booyaa jiran lammiin koo bakkayyuu yaa waaqa koo namni koo birmadhu rakkoon cimtee balanu ladhu yaa waaqa koo namni koo birmadhu rakkoon cimtee balanu ladhu yaa waaqa koo namni koo birmadhu rakkoon cimtee balanu